Rakkoowwan sirna nyaataa wajjin wal qabatan gurguddoo kaa'aman keessaa qucarummaa, ulfaatina gadaanaa fi qallina qaamaati. Rakkoowwan kun yeroo ulfaatii fi yeroo hoosisa harmaa yookiin guyyoota 1,000 jalqabaatii ittifamuu akka danda'an beektu odeeffannoo keenya har'aa kana irratti xiyyeeffata. Durdur carraa guyyaa 40 jedhama. Carraa guyyaa 40 ka jedhu kun jechaan haa jedhamu malee sababa isaa kana jennee walii ibsuu baay'ee rakkisaadha. Carraa guyyaa 1,000 jennee immoo ogeessonni nyaataaf sirna nyaataa irratti hojjetan adda baasanii lafa kaa'anii jiru daa'ima tokkoof. Daa'imni kun carraa guyyaa 1,000 yommuu jedhamu daa'imni sun garatti hafee ulfa ji'a 9 dhalatee immoo hamma waggaa 2titti umriin jiru guyyoota 1,000 ta'a. Yeroo kana keessatti kunuunsi daa'imaaf taasisu nyaataan haa ta'u hoosisa harmaati haati hamma ji'a 6titti bishaan illee osoo ittiin makin harma haadhaa qofa daa'imni kun akka argatu yoo taasiste harmi haadhaa na qabbaneessi na oowwisi kan hin qabne gosoota nyaataa namaaf daa'ima sanaaf barbaachisu gahaa of keessaa qabu mudaa tokko kan hin qabne waan ta'eef hamma ji'a 6titti bishaanis otoo ittiin makin harma haadhaa qofa kennuu fi talaallee akka argatu tajaajiloota dhaabbata fayyaatitti bilisaan kennaman akka hordofu yoo taasifame daa'imni kun dandamanni isaa fayyaan isaa gahaa ta'ee ji'a 6 guutaa ji'a 6 irratti nyaata dabalataa tajaajiloota dabalataa hin jalqaba jechuudha. Amma waggaa 2titti kunuunsi itti fufu kun tajaajilli itti fufu kun daa'imni kun eegaleensaa dabee kamirrattuu yoo bobba'e lammii jabaa, lammii cimaa, lammii waadiin taluu danda'u, lammii sammuunsaa dagaati, lammii fayyaansaa dandamata guddaa qabu ta'uu danda'a jechuudha. Yeroo kana keessatti hojiin hojjennu daa'imaaf bu'uura, egeree biyyaatiifis bu'uura. Daa'imman umri kana keessatti tajaajila gahaa argatanii fi kunuunfaman abdii biyyaati, abdii ofiiti, abdii maatiiti. Daa'imman sadarkaa 3tti gadaamessa irraa jalqabee hubaman ga'u yoo dhalatanis dhibee fayyaa adda addaatiif saaxilamu, yoo lubbuun jiraatanis egeree isaanii keessatti bu'aan isaan ofiifis ta'e biyyaaf buusan hin daangifamaa jechuudha. Kanaaf sadarkaa jalqabaa irratti isaaniif xiyyeeffannoo addaa kennuudhaan daa'imni akka talaalamu abbaanis maatiinis ollaanis haadha bira dhaabbatanii akka deemu talaallichi haati immoo yeroo argatte akka hoosistu taasisuun baay'ee barbaachisa. Nu yeroo gaddaa qofa olii birmannee haadha deebinee hin arganneef daa'ima deebinee hin arganneef gadda torbaan tokko taa'urra haati kun akka tajaajila argattu dhaabbata fayyaatti akka deessu daa'ima si akka hoosistu kunuunsa ulfaa akka argattu wal bira dhaabbachuu fi gorsuu fi himuun namooma malee ogummaa addaan barbaadu. Karaan immoo jijjiiramoonni gurguddoo mul'atanii jiru. Hirmaannaa keessadhi. Ammas haadholiin keenya du'a ittifamuu danda'uun, daa'imman keenya du'a ittifamuu danda'uun, mudaa dhalootaa ittifamuu danda'uun hubamaa jiru waan ta'eef isa kana hambisuuf qonni keessan guddaa akka jennu ulfaata.